biyatu Oromiyaa biyya sirna gadaa kan ittiin eegamtu mallatoo Oromiyaa 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 biyya fagoo. Ashama harka fuunee akkam jirtuun daawwattootaa fi kabajamtoota keenya. Kun miidiyaa walabummaa Oromiyaati. Miidiyaa walabummaa Oromiyaa qophii keenya garaagaraa keessatti keessummoota garaagaraa isinii dhiheessuun beekama. Har'allee mata duree mirga sabni Oromoo hiree ofii murteeffachuu qaba jedhu irratti marii taasifnu qabna. Marii keenya gaa hanga xumuraatti akka nu faana turtanii nurraa qooddattan asumaaniin isin affeerra. Keessummoonni keenya har'an tana mariidhaaf toora waltajjii keenyaa qabatanii jiran obbo Lammii Oromiyaatii fi Dr. Bayaan ana waliin ta'uudhaan sararra jiru. Keessummoonni keenya baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu eegde. Egaa keessummoota keenya dhaggeeffattootaan anumatu wal isin barsiisee yeroon qabdanillee gabaabduu akka taateen hin beeka. Har'an tana kallattimaan gara gaafiif deebii keenyaa ceenaa isin ammootu gaafiif deebii kennaaf nu hayyamtanii toora irratti nu argamu keessaniif irra deebi'ee ulfaadhaa isiniin jedha. Amma gara gaafii kiyya jalqabaatittiin dabra. Odoo gara gaafii suduudan qopheeffanneetti hin ce'in dura dhiheenna kana toora masaalee hawaasaa garaagaraa irratti waltajjiin walabummaa Oromiyaa yuutuubii, tiwiitarii fi instaagiraama fi kanneen kana fakkaatan irratti faca'ee jira. Isin ammoo bu'uuressitoota waltajjii walabummaa Oromiyaa waan taataniif akka dhaggeeffattoonni keenya irra deebi'anii ammallee isin hubataniif mee waa'ee kanaa gabaabsatii nuuf ibsa. Obbo Lammii isin irraa hin eegala. Galatoome obbo Leellisaa. Wanti kun egaa ture jira. Namni waan kanarratti gara ji'a ja'a akkana mari'annee qabsoon Oromoo kun yoo hititte yoo waltajjii tokko irratti asitti walitti deebite yoo Oromoon gartee fedhii dhuunfatii fi fedhii garee sana cinaatti dhiisee fedhii biyyaa, fedhii hawaasaa, fedhii uummata isaa gartee uummanni Oromoo kan dhiigaa ba'eef, kan du'aa ba'eef walabummaa Oromiyaati jennee amannan. Impaayera jiraachisuuf, impaayera nurratti ijaarame, impaayera dhiigaaf lafa Oromoo irratti ijaarame ofirra tursiisuuf odoo hin ta'in, impaayera sana diinnee biyya keenya sana walaboomsinaa haa jedhu irratti akka xiyyeeffatu ka biyya jirus, ka ala jirus walitti dhufee waltajjii tokko irratti instituushinii cimaa tokko kan hin chochoone, ka bubbeen hin kuffifne, ka roobni hin kuffifne akka ijaarratu. Instituushiniin kun kan dinagdeen deggerame, kan dippiloomaasiin deggerame, kan siyaasaan deggerame, kan waraanan deggerame. Addunyaa kanarratti sabni humna hin qabne ni ajjeefama. Namni humna qabu ni jiraata. Ka humna hin qabne namni laafan ni du'a. Heerumaa seera addunyaa kanaatu akkasii jennee amanna. Kanaafuu Oromoon akka sabaatti, akka biyyaatti jiraachuu yoo ka barbaadu ta'e, Oromiyaan itti fufiinsa akka qabaatu yoo ka barbaadu ta'e, walitti dhufuun humna isaa, beekumsa isaa, dandeettii isaa bakka takkatti fidee diina har'a dhiiga isa dhugaa jiru kana ofirra kaasuun dirqamaa jennee waan amannuuf waltajjiin kun barbaachisaadha. Keessattuu warri walabummaatti amanu walitti dhufee waan uummanni Oromoo irratti dhume sana waggaa 150 guutuu irratti dhume sana kamammas irratti dhumaa jiru sana galmaan ga'uuf barbaachisaadha. Tokkummaan Oromoo yeroo hundaatu barbaachisaadha jennee amanneeti kana goona jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Warri nuun ala jiru ka impaayera sana ni suphinaa, impaayera dimokiraatii sun ni danda'ama warri jedhus akkuma nuti instituushinii ijaarrannu kanatti haa ijaarratu. Waan wajjin hojjechuu dandeenyu irratti wajjin hojjenna. Ka wajjin hojjechuu hin dandeenye garaagarummaa keenya sanarratti ammoo dibeeti goona. Wal falmina. Biyya guddatte namni baay'een biyya guddatte keessa jira. Kara civilized ta'een, kara professional ta'een wal mormuun yaadarra wal mormuun ni danda'ama. Ammallee carraa kanatti fayyadamuudhaan warri nuun ala jiru ka impaayerri kun ni dimokiraatawaa jedhee dubbachaa jiruuf garas ka deemu wajjin dhufe dibeet gochuu danda'a jechuudha. Maaliif nuti ka jennu impaayerri wannuma addunyaa kana keessatti seenuma addunyaa kana keessatti dimokiraatawaa ta'ee hin beeku. Yeruma hundaatu uummanni impaayera sana kuffiseeti ofii isaati akka barbaadutti biyya isa ijaarrata. Yaanni isa aga yaada walabummaa ta'etti abbummaan fedhayyuu akka gareetti isaa ijaaramu
akkuma barbaadetti haa ijaaramu akka fooshaatti haa ijaaramu walitti dhufnee humna keenyaaf dandeettii keenya bakka takkatti finnee walirratti dhagaa darbu dhiifne diina irratti dhagaa darbu qabnaadha kan jechaa jirru. Okay? So abbummaa fedhe abaa'oo ta'e faa'oo ta'e ka fedhe aga walabummaatti amanetti jechuudha. Aga walabummaatti amanetti waltajjiin kun banaadha. Oromoo humna Oromoo ol kaasuu barbaanna. Oromoon addunyaa kanarratti nama ta'e nama wal qixxaatee akka jiraatu barbaanna. Waa'ee garee, waa'ee dhaabaa, waa'ee maaloo don ta'e, waa'ee biyyaa, waa'ee biyyoolessaa Oromiyaa sana nuti ka dubbachuu barbaannu. Kan irratti fokas gochuu barbaannu sana. Kanu baasu sana. Karaan haqaa sana. Karaan sirrii sana. Karaa dhuunfan namni angoo fi yookaan ammoo maallaqaaf deemu sana miti. Sun namuma sana fayyada. Malee uummata Oromoo hin fayyadu. Nuti ammallee kanarratti ka dabaluu barbaadu, ka uummanni Oromoo beekuu barbaadu, ka namni hunda beekuu barbaadu. Namoonni waan kana walitti dhufee bu'uuresse namoota baratan, namoota jiruu ofii qaban, namoota ummataaf dhimmanii waan kana godhan malee asa keessatti hangoof maallaqaaf namoota deemanii miti. Bor Oromoo yoo walaboomte, uummanni Oromoo yoo bilisoome, bu'aan sun kan uummata Oromootii jennee amanna nuti. Nuti namni biyya sanaati malee hoggana biyya sanaa yookaan ammoo borigallee wabutan hin jiru wanni akkasii nu bira. Jiraachuus hin danda'u, jiraachuus hin qabu. Oromoon tokko tokko irra kan inni beekuu qabu. Ala kana taa'ee namoonni gartee gareen ijaaramanii yookaan ammoo akka dhuunfatti bu'aaf warri deeman. Warri biyya ala kanatti gartee ofii isaaniitti of jiraachisuu dadhabanii fakkeenyaaf ka galaniitu jira. Ka galanii irra dhiiga ilmaan Oromoo nafxanyee wajjin dhugaa jiraniitu jira. Kana irraati bu'a barannee nuti uummanni ija dhabe sun, harkatti dhabe sun, lukatti dhabe sun, lubbutti dhabe sun bu'a argamu argachuu qabaa jenneeti amannaa kanas akkasatti akka nuu beekan barbaanna. Galatoomis hin jedha obboleellis. Ulfaadha obbolammi mee Dr. Bayaan gara keessanitti as deebi'a gaafima obbolammiidhaaf dhiyeesse gara oliititti dhageeffachaati jirtanii irra isiniin deebi'u kanumatti waan dabaltan yoo qabaatamme. Galatoome lammiin akka gaariitti ibseera ani waan itti jedhu gabaabduma haalli waggaa 150 argaa jirru kan mallee keessa jiru kan argisiisu ummanni Oromoo yoo biyya walaaba ta'e argate malee nagaan akka biyya impaayera san keessatti jiraachuu akka hin dandeenye kana ummanni Oromoo beekuu qaba. Kanaaf wanni ijaaramnellee nagaa argatuu hin danda'u biyya ofiit irratti jiraachuu hin danda'u. Kanaaf walabummaan kun waltajjii walabummaa kana ijaarree gabaabamatti ka argiteetiin ummanni maruu manni Oromoo kana beekanii ka isa baasu ka ummata baasu ka fala ta'u bakka tokkotti gaaddisa tokko jalatti dacha'aniitiin humna isaanii waan qaban maraayyuu waliif fidaniitiin diina waggaa 150 ummata Oromoo fixaa jiru kana salphisaa jiru kana ofirraa kaasuu qaba. Yoo akkas taate malee walabummaan argannu nagaan argannu tasgabbiin argannu kananiin hin jirtu. Kanaafuu ummanni Oromoo waltajjii tokko gaaddisa tokko jalatti dhufuu qaba. Kanaaf walaa barbaadnu yaada faffacaa dhiifnee yaada tokko jalatti yaada walabummaa jedhu tokko jalatti gurmoofnetiin ummata keenyaaf wabii haa taanu kanumaaf walitti dhufnee akkuma olammiin jedhanii ani gabaabamatti kanumatti dabaluu barbaada. Tole galatooma Dr. Amma ammootu gara gaafii kiyya itti aanutti dabra. Yeroo baay'ee hayyoota garaagaraatii fi jaarmayoota garaagaraatirraa kan dhageenyu ummanni Oromoo hiree mirga ofii murteeffachuu argachuu qabaa kan jedhu yeroo baay'ee irra deddeebi'amee dubbatama. Mee akka ummata keenyaa galuuf namoota hin galleefillee akka sirriitti hubataniif hiree ofii murteeffachuu jechuun kun akkamiidha maali? Ummata akkamiittu hiree ofii tana ofii murteeffachuu qabaa? Ummanni Oromoo hiree tana ofii murteeffachuudhaaf akkami mirga akkasii qabaa? Obbolammi mee isinitti deebi'e? Yaa galatoome obboleellisa. Hiree ofii murteeffachuun kun egaa dubbii beektaa keessisii gada fagooti jechuun gara lamatti hiikamuu danda'a. Hiree ofii murteeffachuu jechuun tokkoffaa biyyuma keessa jirtu sana keessatti ofiin of bulchu jechuu. Biyyuma keessa jirtu sana amma fakkeenyaaf Oromoo yoo fudhanne seriously Oromoon kolonii jala jira. Biyya ofii harkaan qabu. Kanaafuu internal self determination yookaan hiree ofii achi keessatti ofii murteeffachuu hin danda'u. Abadan hin danda'u. Maaliif lafti isa fudhatamee jira. Afaan isaa akka hin dubbatamne even ammayyuu dhiibbatu irra jira. Okay? Diinagdeen isa harkaan jiru. Siyaasaan isa harkaan jiru. Diina harka jira. Gabroonfata harka jira. Kanaafuu
haala sana keessatti haala kolonii sana keessatti haala laftiisa fudhatame fakkeenyaaf Finfinnee fudhate completely Oromoo gartee dimoogiraafii Oromoo jijjiiraniiti gama isaanitti deebisanii jiru. Adaamee yoo fudhatte, Bishooftuu yoo fudhatte, Diredaawoo yoo fudhatte, Asallaa yoo fudhatte kun hundaatu diinaan dhuunfatamee jira. So biyya kana keessatti Oromoon achi keessatti impaayiricha sana keessatti dhiira ofii murteeffatan gaafidha. Kaan dhiira ofii murteeffachuu jechuun external yookaan walabummaa nuti jennu kana jechuudha. Ofii kophaatti baatee biyya ijaarrachuu biyya kan keessan ammootu akka barbaaddetti keessatti jiraachuu jechuudha. Waan ajaa'iba kan dhiyoo kana argee Native Americans warri jedhan warri yookaan Red Indians namni tokko egaa baay'inaan Red Indians hin beekamu. Biyya kana duraan isaantu jiraachaa ture biyya amma Ameerikaa jedhamu kana isaantu keessa jiraachaa ture. Adiin gaafa dhufe isaan balleessu isaan dhabamsiisu moonatti isaan galche reservation jedhanii amma isteetan keessa jiru kanas bakka baay'ee jiru. Amma adiin kan akkamitti jarattiin kun kophaatti achi baadiyyaa keessatti galteeti ofiin of bulchiti. Kana maal jedhanii irree ofii murteef self determination qabuu jedhu nama biyya isa dhabe nama aadaa isa dhabe nama afaan isa dhabe hiree ofii murteeffachaa jiru jedhanii qubatti qabu jechuudha. Nama ajjeesaa turan nama dhabamsiisaa turan. Oromoonis akka akkas ta'uu barbaadu. Biyyi isa arga fudhatame, dinagdeen isa arga saamame, eenyummaan isa arga sarbame, dhaqiitii asii achi kunneeti Oromiyaa kana addaan kunne as ol kutannee keenna godhanneeti ati ammoo gara boorderii achi Keeniyaa sanatti achitti gadi bu'iiti hiree kee murteeffadhuu nuun jechuuf deemu jechuudha. Hiree ofii murteeffachuu wanni jedhu kun rakkina guddaatu keessa jira. Eenyutu hiree ofii murteeffachuu kan irra dubbataa jira. Akkamitti dubbachaa jira. Internaali keessatti moo alatti. Oromoo habaasu nuti ka jennu alatti. Alatti jechuun walabummaadha jechuudha. So nuti hiree ofii murteeffachuu kana akkasitti hiinna. Nuti akka walabummaa sanatti hiinna malee akka amma gartee abbummaan fedhe hiree ofii murteeffatte of bulchaati jirta. Garuu dinagdeef siyaasa kan nuti harka qaba ka jedhu sun nu biratti fudhatamaa hin qabu jenna Oromoo hin baasu jenne akkasitti hiikkannaa jechuudha galatoom. Mee gaafin isitti hidhaadhaa takka ummata akkamtu mirga kana kabachisiifatu qabaa jettu kanallee warraatu qa'a. Namni waan kana mirga kana murteeffachuu qabu akkuma siin jedhe gaa biyya guddattee biyya mirgi dhala namaa keessatti kabajamu keessatti yes sabi tokko autonomous ta'ee yookaan autonomii ofii isaatii bakka sanatti of bulchee qabeenya isa sana akkuma jirutti dhuunfatee amma fakkeenyaaf biyya guddatte keessatti jechuudha. Biyya guddatte keessatti Ameerikaa keessatti leessee sabni tokko lafa qabu aadaa qabu siyaasa mataa isaa waan hunda godhateeti hiree ofii murteeffachuu ni danda'a. Biyyi kolonii jala jirtu akka Oromiyaa kun ammootu waan sana hin dandeettu maaliifi humna harka qabu diinagdee harka qabu siyaasa harka qabu koloneeffataadha. Kanaafuu hiree keessatti ofii murteeffachuu sana hin danda'u maaliifi Minilik gaafa dhufee Oromiyaa cabsu gaafa tuulama lafarraa dhabamsiisu gaafa calii calanqootti sanyii duguugga geggeessu gaafa aanoleetti arma muraa fi harka muraa geggeessu kolonii akka Oromoon cabe kolonii jalatti kufu godhee ture. Haalli sun agamma itti fufee agarra itti deemaa jira jechuudha. Har'a isumayyuu ifatti gadi ba'aniiti nuti warra Miniliki nuti warra gartee nuti nafxanyaadha nuti akkana ifatti jechuudha ifatti. Warra afaan Oromooti dubbatu kan nafxanyoota ta'e kan Oromiyaa keessatti dhalate guddate yeroo dheeraa aadaa Oromoo afaan Oromoo barate kanaan deggeramanii isumayyuu ifatti gadi ba'aniiti nuti warra Miniliki nuti warra gartee warra nafxanya sanaati jedhaniitu nurratti roorisaa jiru jechuudha. Haala kana keessatti Oromoon carraan inni qabu walabummaa qofa jenneeti amannan. Akkasitti si deebisa. Ulfaadha Dr. Lammi mee obbo Dr. Bayan dhiifama gara keessanitti dhufa. Yeroo hedduu kan jedhamu kan argaatis turre akeeka dhaabbileen siyaasaa fi namoonni tokko qabatanii deemanillee yoo hubannu walabummaa kan barbaachisuuf biyya kolonii jala jirtu yookiin impaayirii jala jirtu jedhanii warra dubbatantu jira. Mee kolonii fi impaayiriin maali Dr. Bayan? Oromiyaan hoo maal jala jirti? Hayyee galatoome dura gaafii kana odoon deebifne dura gaafii reef lammii gaafate san irratti hiree murteeffannaa san irratti waa xiqqoodha. Hireen murteeffannaa kun mirga ummataati. Mirga ummata ka seera addunyaati irratti illee beeka. Seera addunyaati irratti illee ummanni kamuu mirga hiree ofii murteeffannaa qaba. Mirga kanaan akka ofii barbaadetti
siyaasaa isaa yoo jennu mootummaa isaa akka mootummaa ofii barbaadu akka ofii barbaadetti bilisa ta'eetiin ijaaratuu danda'a jecha mirga qabu kanaan mirga ofii murteeffannaa kanaan san callaa odoo hin taane diinagdee isaa aadaa isaa akkasumas waan hawaasa isaa laallatu odoo namni biraa namni alaa hacuucaa ittiin goone ofii murteeffate jecha fakkeenya sii kennu odoo kolonii Habashaa tana jalatti hin kufin uummanni Oromoo hiree ofii murteeffata sirna gadaa qaba gadaan uf bulcha ofii akka barbaadetti abbaa barbaade abbaa isa bulchu waggaa 8 filateetiin mudata jecha sun hiree ofii murteeffate jecha hiree ofii ufumaa godhata jecha ufumaa nama isa bulchullee filata jecha baallii kennaaf jecha sun ka siyaasati mootummaa isaati ka aadaallee akkasuma aadaa ofii irreeffachuu kunillee akka barbaadetti malkaa bu'ee akka barbaadetti waaqa isaa ka aadaa jedhamu san kanallee freely aadaa ofii barbaade isatti tolu san isa aanja'u san godhata jecha har'a aadaa isaa san namni murteessuuf Abiy mootummaa nafxanyaatti murteeffachuu hin dandeenye aadaa ofii san irratti murteeffate aadaa ofii sanuu kabajachuu hin dandeenye jecha hiree murteeffannaa jechuun ofii murteeffachuu jechuun waan akkanaati ka diinagdeellee akkasuma ka aadaallee akkasuma ummata akkamtu mirga kana qaba yoo jenne ummanni marruu mirga kana hin qaba ummanni akka Oromoo kun ka saba jennuun saba ka aadaa tokko qabu ka afaan tokko qabu ka dhaloota tokko ta'e ka dachii ofii irratti jiraatu qabu saba akkanaattu mirga kana akka barbaadetti siyaasaa ta'e nama isa bulchu ta'e aadaa isaa ta'e kana murteeffate jecha har'a ummanni Oromoo kana murteeffachuu hin danda'u kana waan ta'eef amma gaafii lammataatitti yoo sii deebi'e ka kolonii jedhu kolonii jechaan mataa isaatu kolonii jechaan ummata tokko ummata biraatiin saba tokko saba biraatiin biyya tokko biyya biraatiin hacuucameetiin qabame jecha jechi kolonii jedhu kunuyyuu kolonii jechaan jechi kun qotee bulaa jecha koloniin kun yoo biyyi biraa dhufee si qabatu qotee akka qotee bulaa san nama fideetiin qubachiisa jecha lafarratti amma settler colonizer ka jedhamu kana jechi hundeen isaa qotee bulaa ka jedhu san maaliif nama lafa qotu fideetiin lafa keessatti qubachiisa jecha Oromiyaa keessatti illee ta'e kana kolonii jechaan ummata akka Oromoo ummata biraatiin biyya biraatiin qabame ummata Habashaatiin qabame jecha kolonii jechuun qabamuu kana hacuucamuu kana kolonii callaa yoo ta'e settler colonizer ka jedhamu san ka irra qubate biyya keenya keessa amma yoo argite asallaa magaalaa guddaa mara reef obbolammiin jiru kan irra qubatanii biyya keenya keessatti wanni akkanatti baay'inaan argamaniif ka hundumtu warri irra qubatee irra jiru kan hunda isaanii yoo qorattee ilaalte isaa dhufan ankoobarii dhufan ummanni keenya diina ankoobar ka jedhu achi as godaananii dhufan fakkeenyaaf bakkumaan itti dhaladhe arbaa guugusan warri achi jiran bulgee jedhamu bulgee jechaan kureessaa dhufan hunda isaanii bakka isaanii irraa dhufan san argisiisa jecha bulgaa lafa jedhamurraa biyya Amaaraa sanirraa dhufan jecha yoo ummanni Oromoo kun qabamu Minilik yoo weerara godhu weerara san waliin achi buqqanii achirraa biyya keenya qabatanii lafa keenya irra qubatanii lafa keenya irraa nama keenya irraa kaasanii irra qubatanii wanno jedhan settler colonizer ka jedhamu kana colony ka jedhamu kana empire jechuun immoo empirein biyyi sun amma empire Itoophiyaan empire jennee akka empire ateetti furan empirein immoo koloniin biyya tokko callaa qabata empireota immoo sanirra gudda biyya baay'ee namoota adda addaa biyya adda addaa kana hundaa qabata jecha fakkeenyaaf akka British Empire yoo fudhanne Ottoman Empire kun hundi biyya lafa bal'aa namni tokko emperor yookiin immoo mootii tokko bulchu jecha akka Habashaa kanallee fudhatteetiin jette isaan mataa isaanii amma bara Yohaannis jiru san Yohaannis nugusa emperor jecha ka mataa irras gubbaa jiru jecha ka isa jala jiru Minilik nugusa Takla Hayimaanoot Goojam nugusa bakka bakkatti nugusa qabanii nugusa saniif immoo nugusa qaban inni kun akka emperor ta'eeti jecha amma shawalleen adda nugusa qabdi nugusa shawaati Minilik Goojam illee akkasuma Takla Hayimaanoot akkas gubbaa immoo kana maraa wannoo jedhu Yohaannis jechaadha Yohaannis arfaffaa ka jedhan san kanaaf empaayirin kun wanni jennuuf biyya baay'ee qabate Oromoo callaa odoo hin ta'in Sidaamalleen akkas Walaayittalleen akkas Ogaaden illee akkas kanaaf argitee kingdamiin Habashaa Abisiiniyaa sun
babal'atee gara impaayiraatitti jijjiirame jecha. Kanaaf impaayiraa fi kolonii jechaan sanii manni Oromoo impaayira san keessa jiraata. Impaayirri sun diigamuu qaba walabummaa argatuuf kanuma. Galatooma Doktor mee obbolammi isinoo wanni itti dabaltan yoo jiraate yaaduma isaan kaasan kanarratti. Gaarii jedhe egaa sirriidha. Impaayirri kun egaa biyya baay'ee of jalatti hammateeti itti fufe jechuun Minilik gaafa Oromiyaa weeraru gaafa Oromiyaa irra ce'e ammoo biyyoota biraatti dabru Westi wajjin hariiroo uummate jechuudha. Westi wajjin hariiroo uummate qawween asii deemaa fi garbichi ammoo achi adiif dhufa jechuudha. So hariiroo sana keessatti gartee qawwee argachuudhaan odoo sabaaf sablammiin biraa waa'ee qawwee sana hin argatin qawwee sanaan uummata sana cabsaniiti impaayira kana humnaan ijaaran. Impaayirri kun egaa humnaan ijaarameen booda maaltu ta'aa deema? Assimilation project jechuun aadaa uummata sanaa balleessuudhaan afaan uummata sanaa balleessuudhaan eenyummaa uummata sanaa balleessuudhaan kan isaaniitiin bakka buusaa deemu jechuudha. Waggaa 150 ka deemaa bahe kaarra Oromoon baay'ee yoo argitu Oromoo afaan isaanii hin beekne jira. Oromoon maal akka ta'e hin beekne jira. Aadaa isaanii hin beekne jira. Kareefu at least amma barachuuf carraaqaa jirutu jira jechuudha. Kun hunda maali? Kolonii sanaa fi assimileeshinii sana. Aadaa kan kee balleessu, afaan kee balleessu, eenyummaa kee balleessu, ka ofiitiin bakka buusu. Okay? So wanti amma gartee irra dubbataa jirru kuni waan waggaa 150 nurra ture. Nurra ture ammoo nurra wayyaa deemu odoo hin ta'in isumayyuu itti fufaa deeme jechuudha. Maaliifi lafa harka qabu warra koloneeffate nama lafa harka qabutu diinagdee harka qaba. Nama diinagdee harka qabutu siyaasa harka qaba. Siyaasaaf diinagdee addaan baasuun hin danda'amu. Kanaafuu gaa amma wasti yoo laallu amma namni fakkeenyaaf haala kanatti hiriira baana. Hiriirri baanu kuni sila akkitti ilaalamuu qabu rakkina qabnaa rakkina kana nuu beeka qofa ta'uu qaba. Malee furmaata kolonii kana furmaata gabroonfata nurra kaasutti akkasitti ilaalamuu hin qabu. Maaliif warri westii kun warri Ameerikaa warri Yuuroop fedhii ofii jala deema. Oromoo dhumeef miti. Namni bira dhumuu baate dhimma isaaniitii miti. Aga fedhiin isaanii sun hin tuqamin jechuudha. Isaan yeroo baay'ee nama humna qabu wajjin hojjetu. Maaliif gartee namni tokko amma fakkeenyaaf maaliif odoo Oromoon dhumaa jiru Ameerikaan biyya sana wajjin waraana sanaaf maaliif mindabaafti jedhu. They don't care. Sun isaan dhimma isaaniitiin miti. Isaan nama fedhii isaanii sana geggeessuuf barbaadu. Namni dhimma isaanii geggeessuuf sun nama fixu nama ajjeesu ta'e dhimma isaaniitiin miti. Kafalmatu qabu nama ajjeefamaa jiru sana jechuudha. Malee Ameerikaan dhadhanuun falmiti. Kanaafuu impaayirichi sun akkuma jiru sanatti itti fufeeti ardhas Oromoo lafarraa fixaa jira. Furmaanni kolonii walabummaadha jennee ama. Kanaafuu impaayirri ijaarame sun impaayirri gartee biyya adda addaa of jalatti qabatee ijaarame sun akkasumatti itti fufuuf deema. Itti fufuufis jiraata yoo Oromoo waltajjii takka irratti walitti hin dhufin. Kanaaf waan kana gochaa jirra kanumaan wal qabsiisee dubbachuu barbaade galatooma. Galatooma obbolamni mee ammas gaafii itti aanti dabra. Kanumaan wal qabatee biyya Itoophiyaa jedhamtu sanuu ijaaruu keessatti qooda guddaa kan qabu Oromoodha jedhama. Kana maleellee biyya san tiisee kan asiin ga'ellee Oromoodha. Ammas kan bulchaa jiru Oromoodha. Biyya san tiisee asiin gahuu keessatti warri akka fakkeenyatitti yeroo hedduu kaasan Fiitawuraarii Habta Goorgis, Diinagdee, Goobana Daacee, Baalshaa Abbaa Saafoo, Raas Mokkonnin Guddinaa Abdiisaa Aagaa fa'aa akka fakkeenyatti kaasu. Waan akkatti namoota kanneen hin faa tiksamaa turteef jecha biyya nutuu itti miidhamne san akka teennatti fudhatanii teennaa isiisanirraa walaba baanee biyya addaa ta'uu hin dandeenyu. Biyya addaallee ta'uu hin qabnu miidhama itti qabnaa warra jedhantu jira. Mee isinoo kana akkamitti ibsitu Dr. Bayaan? Ayyee galatoome dhugaadha namoonni ammatti maqaa dhoof Habta Goorgis Fiitawuraarii Habta Goorgis Diinagdee ta'e Goobana Daacee ta'e namoonni ati maqaa dhoofte sun hirmaata guddaa godhanii garuu wanni isaan godhan sun koloneeffataa saniif dalaganii koloneeffataa san waliin ta'anii ummata Oromoo caccabsaniitiin wannoo godhan malee isaan qixa isaanii ta'aniitiin biyya san hin ijaaran. Jarri sun ergamtootuma argiteetiin Miniliki malee waan biraati miti. Fakkeenyaaf irrallee yoo fudhatteetiin jette maqaaf bakka san qabateetiin argiteetiin biyya bulcha jedhan Oromoodha. Garuu Oromummaan isaa sun yoo Oromoof waa dalage malee
dhalootan Oromoo ta'uu miti. Namoonni baay'een ati amma maqaa roofte sun yoo laalteetiin jette namoonni saayikolojiin isaanii guddinni isaanii akka isaan yaadan assimileeshinii san akka mareef tuqeetiin jedhe mataan isaaniitu akka warra nu gaggooffate saniin homaa yaanni isaanii addaan hin jiru. Warra akkasiiti. Kanaaf maqamaaf Oromoodha malee wanni isaan godhaa jiran Oromoo miti. Biyya san immoo walqixxummaan hin ijaarre. Otoo walqixxummaan kan ijaaran taate aadaan uummata lachuutu silaa hin calaqqisa ture walqixa taa ture. Afaan uummata lachuutu silaa walqixa dubbatama ture. Garuu walqixxummaan akka biyya san waliin hin ijaarin ka argisiisu ka aadaan amma jiru kan wajjeessaa jiru wannoo jiru kan wannoo san ijarri ergamtootuma. Fakkeenyaaf yoo ka wannoo adawaa fudhannu kana adawaa kana kaloolee Oromoodhaa jiran. Oromoon dhaqee lole. Garuu Oromoon dhaqee lole sun diddiidhaan dirqiidhaan eega biyya qabatan kitab jedhaniitiin humnaan funaananiitiin erga. Namni kolonii qabame tokko waraana ta'eetiin ka abbaa qabate saniif ima lola kun oma jiraati. Haalumaa wannoo keessa jira. Fakkeenyaaf Empire Ingilizii kun Hindii faa waraana godhatteetiin ergaa turte. Bakka biyya qabatan san waraana godhatanii waraana ofiititti galchanii ofii lolchiifatan. Kanaaf Oromoon dhaqee achi loluun biyya kiyya jedheetiin dhaqeetiin loleetiin du'eetiin hin jedhu dirqamaan giddiidhaan deematii lolaa jedhaniitiin waan isaan hin beeknetti erga. Lolli Eertiraallee akkasuma. Kanaaf biyya san Oromotu ijaare ka jedhan soba. Oromoon Amaara waliin ta'eetiin walqixxummaan jaalalaan fedhii isaatiin biyya san hin ijaare. Otoo fedhii ofiitiin jaalalaan ka ijaaru taate uummata ofii maaliif ajjeesa? Saba ofii maaliif rakkisa? Saba ofii maaliif beela bulcha? Jarri sun ergamtootuma warra saniif warra naftanyoota saniif hojjetanii waan Oromoo irraa gabbarsiisan kana isaaniif warra galchu malee ashkaroota isaaniiti malee kunniin waan akka argiteetiin uummata Oromootitti lakkaanii uummata Oromooti miti. Uummanni Oromoo immoo akka biyya san hin ijaarin loleetiin lolaa dirqamaan argiteetiin cabee jennaan jala gale malee akka biyya san waliin hin ijaarin ifa galaadha. Kanammoo warri dubbatu warruma naftanyoota san kana dubbataa jira. Nama kenna miti jarumatu kana dubbataa bar biyya kana waliin ijaarree wanni isaan haasaa waan baay'eedha wanni dhugaan ta'in jaalalaa fi obbolummaa waliin jiraanne jiran. Jaalalaa fi obbolummaan kami ka waliin jarri jettu. Yoo rakkataniitiin jedhan uummata Oromoo sobuuf jaalalaaf obbolummaan wal jaalannee obbolummaan as waliin geenne takku waliin lollee jedhan. Kunis soba. Akkasuma biyya ijaaranna waliin ijaarre ka jedhan kunillee sobuma isaan uummata Oromoo ittiin gowwoomsan malee dhugaa miti biyya isaan waliin hin ijaarre. Galatoomaa Dr. Bayaan anillee waan kana akka nama tokkotti yeroo hedduu ni kaasaa yeroo kaasu waan kanarratti duulatu irratti banamee ture yeroo tokko ni yaadadha. Jarri kun keessahuu goobanaa daacee nama akka Oromoon cabuuf daandii guddaa Oromootti saakee Oromoo cabsuu keessatti gahee guddaa qabu. Baalchee abbaa saafollee kan achi dhaqee lole san ani akka hubadhutti warroota amma maqaa isinii dhahe kana booji'amaan takkiiwuu akka gabraatitti namaa dalaga waan ta'eef jecha isinuu kaastanii jirtanii jarri kun booji'amtoota yeroo namnummaan jajjabaan siyaasa illee bilchina qaban jaarmayaalilleen yeroo tokko waan kana kaasanii yaada kana akka jarri sun biyya san wajjin ijaartetti yeroo dubbatanii dhaadheessan keessaa baalchaa abbaa saafoo kana fa'aa waan dhagayuuf hin gaafii kana isin gaafadhe mee obbolamni isinillee waan itti dabaltan jaboo harkaa qabdu natti fakkaata mee waa itti dabala. Yaa galatoomi I think Oromoon maal jedhe gaafii haastii jedha. Warri first of all warri amma seenaa hin taane caccabsee as gargalchee achi gargalchee asitti nutti gadi fidu kuni warra impaayirri sun akka itti fufuu barbaadu tokkoffaan. Lammaffaa gaafii haasa ka jedhee fi erga Oromootu impaayira sana jaare ka jennu taate sanyii duguuggan calaqootti maraawwatere tuulamni malafarra gubatee dhumatere arma muraaf harka muraan aanole madhalatere erga Oromootu jaare ka jennu taate Oromoon miniliki kootuti lafarra nu dhabamsiisiti biyya wajjin ijaarra jedhe no kijiba warri deeme lole deemanii diina lolu qofa osoo hin ta'in warri Oromoo lole. Oromoo matee Oromoo warri lole warra erga Oromoon cabe erga Oromoon booji'ame afaan isaanii barsiisanii aadaa isaanii barsiisanii amantaa isaanii barsiisanii qawwee hidhachiisanii ergatanii jechuu ergamtu booji'amtu deebisanii gara ergamtuutti jijjiirratanii jechuu kun waan addunyaa kan keessatti yeroo hundataa ture gaafa amma fakkeenyaaf biyyuma keessa jirru kana yoo fakkeenyaaf fudhannu taate Native Americans warra as jiru adiin gaafa cabse isaan cabseeti
isaan ammoo fincile sana isaan cabsee sana asitti deebisee amantaa kiristaana fudhachiisee qawwee hidhachiisee isaan fincile sana lolchiifachaa ture gaafa Vietnam gaafa lolan itti dhaqaniiti isaanuma sana keessa nama akka tokko of jala hiriirsanii hidhachiisanii leenjisanii Vietnam kan lolchiisaa turanii jechuudha. Kun wama addunyaa gubbaa jiru badhaasaan yookaan badhaaneen erga gara Gabra Goorgisii fi Gabra Mikhaayelitti maqaan isaa jijjiirame eenyummaan isaa irra mulqame aadan isaa irra mulqame afaan isaa irra mulqame hidhachiisanii lolchiifatanii jechuudha. Diina loluu qofatan taasisanii Oromoo laat ture jechuudha jarattiin sun. Kun hunda seenaa kijibaati seenaa hin taane Oromootu biyya sana ijaare. So erga Oromoon biyya sana ijaare arda Oromoo maaliif ajjeefama akka bosonuutti adamsama impaayera sana keessatti. So warri kun warri waan kana seenaa kijiba kan odeessan gaafii kana yoo gaafatte sii deebisuu hin danda'an. Dekaannaa maaliif kijiba dhugaa miti waan dhugaa irra fagaatee jechuudha. Impaayerichi kan ijaarame nurratti erga nuti cabne erga Oromoon cabe erga gadaan isaa cabe erga aadan isaa cabe erga even afaan isaa lafa isaa maqaa lafa isaa hunda jijjiiraniiti ka ofii godhachuuf irra kunu tattaafachaa jiru ifatti tattaafachaa jiru jechuudha. Seenan dabre yoo ilaalle keessa deemne as gadi finnu haalaan deemaa jiru kana hunda walitti hidhataa jechuudha. Maaliif waan waggaa 150 eegaletu arras deeme arras nutti jira jechuudha. Kun akkanatti itti fufuu hin qabu. Yoo akkanatti kan itti fufuu taate Oromiyaa fi Oromoo wanni jennu kun ni dhabamaa jechuudha. Nuti kan jennu ammallee Oromoo walitti dhufee duula isa irratti baname kana dura dhaabbatee biyya isaa harkatti galfachuu qabaa jenna galatooma obboleessa. Ellis san irratti eda'uuf amma jara maqaa roofte sani waan isaan itti bu'an hin argita. Dhumarratti itti gargaaramaniituma gaafa faayidaan isaanii irraa umeetiin jedhee achi darban. Baalchaa Abbaan Absoo Haile Sillaasee waan godhe uummanni Oromoo hin beekaa. Sidaamoo fidee waraana isaa qabatee Sidaamoo dhufee eetiin Baalchaa waraana isaa jalaa diiganii wannoo godhanii salphisaniitiin akka ari'an hin beekta. Deebiit immoo Abdiisaa Aagaa nama seenaa qabu nama biyya alaatti biyya Xaaliyaanitti bare mana hidhaa keessaa cabseetiin argiteetiin paartisan warra jedhamu waliin biyya Faranjii keessatti Faranjiin lolaa ture biyya isaan bilisaayyuu baase. Gaafa inni galeetiin jedhu san booda galee jennaan maal ta'e achuma gatan bakka inni jiru iyyuu laal. Gaafa kaan Maarshaal Tiitoo ka Yugoslaaviyaa dhufee Abdiisan eessa jira jedhee gaafatee jennaan barbaadanii fiiganii ka yoo dura gatanii jedhan huccuu bitanii fi suufa bitanii fi Tiitoo bira fidan jecha. Haaga waan barbaadan san argataniif ulee godhatanii ergatanii akkuma Wayyaaneen OPDO ergatteetiin fidde akkasitti itti gargaaraman malee kunniin warra biyya waliin hiriyaa ta'eetiin biyya waliin ijaaree miti jechuudha. Sanumatti da'uu fi galatuun. Sillachuu ulfaadhaa amma gaafii itti aanutti dabra gaafiin kiyyaarra yaaduma hayyoonni yeroo adda addaa jedhanii fi dhaabbileen siyaasaa amma dura lafa jiran jedhaa turan yaada hawaasaa giddugaleessa godhatee fudhataa kanaaf yeroo hedduu san irratti fadhee isin gaafadha. Ammallee dhaabbotumaa fi siyaasaa kana waa'ee isaanii keessaa hin ba'u maali gaafii akkanaa kana isaantu qabatee suduudan uummatatti fida waan ta'eef rakkoon Oromoo hiree ofii murteeffachuu kun impaayerima san keessa tahee biyyuma san keessatti murteeffachuu hin danda'a. Isirraa addachitee jiraachuurra achuma keessatti murteeffachuu isaaniif wayyaa federaalizimiidha yoo bulle uummanni kun hiree ofii murteeffatee jiraachuu ni danda'a kan jedhanii amanantu yeroo hedduu dubbatamaa hin arginaallee biyya tana biyya impaayerii biyya kolonummaallee impaayerummaallee of jalatti walitti hidhattee deemtu biyya rakkoon isii waggaa dheeraa jaarradhaa ol itti walxaxaa ta'e tana keessatti federaalizimii dhugaa fidanii federaalizimiin dhugaa sun gad diriiree saboonni hunduu akka sabaatitti uf danda'anii dhaabbatanii jiraachuu ni danda'anii mee isin akka waltajjii walabummaa Oromiyaatti federaalizimii dhugaa san biyya tana biyya har'a irra jiru tana keessatti har'a boodaaf finnee jiraachuu wajjin ni danda'ama. Mee obbolammiidhaaf hin kennu. Galatoomi gabaabumatti hin danda'amu. Maaliif yoo jennu taate warri impaayericha kana uummate Minilik irra dhaalee diinagdeef siyaasaa hammatee dhuunfatee yeroo baay'eef jiraate arda kan lolaa jiruuf arda kan gartee hogganoonni Oromoo manidhaa jiraniif aguma kana deebuma kana akkan deebina amma jechi amma jedhamu kun gaafina tamma gaafata kun akka deebiin arganne didaa jiran resist gochaa jiranii jechuudha. Nu argisiisaa jiranii jechuudha already akkan taane karaan kun isaan hin baasu maaliifi waan yeroo dheeraaf dhuunfatan lafa dhuunfatan qabeenya dhuunfatan siyaasa dhuunfatan waraana ijaarratanii harkaa qabu
aga dhumaatti lolu malee abadan federalismiin dhugaa haqni dhugaa mirgi dhugaa empire sana keessatti akka jiraatu hin barbaadan maaliif yoo jette akkuma siin jedhe siyaasan isaan harkabaa dinagdeen isaan harkabaa saamichi isaan saaman sun abbaaf deebi'a sana jechuun privilege yookaan ammootu qaananii ittiin jiraachaa baan sana qaananii ittiin jiraachaa jiran sana hunda ni dhabanii jechuudha. Sana jechuun dhabamne banna malee hin ta'uu jedhanii wanti hooggantoota Oromoo agartee karaa nagaatiin qabsoofna warra jedhe hundaatu mana hidhaatti naqaniif sanaa jechuudha. Kanarratti dabaluudhaan waan nama ajaa'ibsiisu Oromoonni hoogganaan Oromoo amma duratti Abdiisa Aagafaa kaafne turre. Hoogganoonni Oromoo hunda warri karaa nagaatiin mirgi Oromoo achi keessatti kabajamuu qabaa jedhan hundinuu maal ta'an ni du'an ni ajjeefamanii jechuudha. Ammas ka deemaa jiru sanumaa jechuudha. Kanaafuu karaa nagaatiin karaa nagaatiin wanni jedhu kuni amma fakkeenyaaf qabsoo Oromoo karaa nagaatiin akka gartee Martin Luther King biyya Ameerikaa kana keessatti qabsaawetti akkasitti wal bira qabanii fidanii wal bira qabuu yaalu. Waan fakkaan maaliif biyyi Martin Luther King keessatti qabsaawee fi empire sun dachiif samiidha. Empire qawween ijaaramte, empire humnaan deemtu, empire nama harka qulla deemu karaa irratti rasaasan gataa jirtu jechuudha. Rasaasa sitti roobu. Rasaasa samiirra sitti roobu keessatti ati karaa nagaa jettee harka ol qabu jechuun yoo gowwaa ta'e malee hin ta'u waliin gitu. Karaan nagaa biyya mirgi dhala namaa keessatti kabajamu. Biyya aga tokko dimokiraatawaa taate keessatti karaa nagaatiin qabsaa'uun ni danda'ama. Empire humnaan ijaaramte Oromoo humnaan lafirra fixaa jirtu keessatti karaa nagaa wanni jedhan gonkumaa hin ta'u. Kanaafuu jennan Oromoon humna ta'e as ba'uu qaba jechuun nuti hajjechaa jirru. Oromoon daangaa isa dabree Amaaraa weeraruu qaba yookaan Tigraay weeraruu qaba jechaa hin jiru. Biyya isaa daangaa isaa irratti falmatee biyya isaa harkatti galfachuuf mirga guutuu qabaa jenna. Mirga dhala nama Oromoo kabachiisu Oromoo qofaa jenneeti aman. Kabajaan ka argamu, nagaan jiraachuun ka argamu, biyya keenya fi naannawa sana keessatti nagaan bu'uu ka danda'u Oromoon biyya isarratti abbaa ta'ee abbaa barbaade wajjin akka barbaadetti yoo jiraate qofa. Kana gochuuf ammoo empire sun diigamuu qabaa jenna. Empire sun diigamuuf ammoo Oromoo walitti dhufee humna ta'ee as ba'uu qabaa jenneeti wanti waltajjii kana ijaarreef kanaas hin jedha galatoom. Galatooma obbo Lammi mee Dr. Bayaan isinillee gaafima isaaniif dhiyaate kanarratti waan dabaltan yoo qabaattan. Bareeda ka duraa empire fi uummanni empire jala jiruu fi ka bulchaa jiru ka federaala waliin godhatan addunyaa keessatti illee seenaa keessatti illee argine hin beeknu. Federalismii san akka federaalatti waliin buluufuyyuu dura ati walaba ta'uu qabdi. Warra walaba ta'etu walitti dhufee federalismii sanuu ijaara. Federalismii san walitti dhuftee ijaaruuf yoo walabummaan qabaatin federalismii san waliin ijaaruu hin dandeenye. Waliin teettet seera itti wal taatu maal irratti waliin ta'an daangaa addaan tiifatu qabda. Federalismii jechaan bara mootummaa argiteetiin mootummaan federaalaa jira walakkaa sun jira deebiitiin immoo mootummaan naannoo jira jecha amma kama akka fakkeessitu kana mootummaan federaalaa jira ka Finfinnee taa'u mootummaan naannoo ka akka Oromiyaa ka akka Sidaamaa akkana jecha kun warri naannoo kun silaa ofii bulcha otoo ka wanna sun federaalaa sun harka keessa hin galfan mootummaa argiteetiin ati waan of bulchituun qabdaa seera kee baafatta nama kee filatta waan akkanaati kun immoo argitee biyya tokko keessatti biyyi sun takkitti ma biyya takkitti keessatti mana gola addaan ijaarattee gola keessitu bulchaa gola gubbaatti irratti immoo waliin murteeffata jecha bakka bu'aa kaatteetiin waan akkasiiti shared rule ka jedhamu san kana argiteetiin dura ummanni empire jala jiruu fi ummanni isa bulchaa jiru sun waliinuyyuu federalizimii godhuun hin barbaachisu dura walabummaa barbaachisaa ummanni Oromoo hiree ofii murteeffachuu qaba freely jechuun walaba ta'eetiin hiree ofii murteeffannaa jechaan kunuyyuu waa sadii of keessaa qaba beekta fedhiidhaan ta'utu irra jira humnaani miti fedhiidhaan fakkeenyaaf yoo barbaadde fedhii keetiin biyya kana waliin ta'a jechuu dandeenya jechuun associative waliin godha jechuu yookaan immoo biyya biraatittuu yoo integreetii gara biraatitti addaan ba'a jechuun dandeenya fakkeenyaaf yoo Ogaadeen fudhanne Sumaalee achi aantu sanitti edaama yoo jette mirga qaban integration ka biraa waliin. Kabira immoo ka akka argiteetiin independentii akka nu barbaannu walabummaa kana jecha. Kanaaf federalismiin sunuyyuu amma Tigreen federalismii sobaat maqaaf
amma illee deebiiti warruma rakkuma mareef lammiin jedhe oromiyaa maa jedhame maaliif akkanatti daangaa kan addaan kaayame federaala illee akka ta'u taane daangaa dursanitti deebinee akka kun arsii kiflaagan maaliif sanitti deebi'uu jenna yoo akkas ta'eetiin jedhe beeyta oromummaa oromoo jechuun hin jirtu waa'ee oromoo dubbachuu hin jirtu mirgi argitee mirga ummata mirga waloo ta'uu hafee mirga nama tokkee ta'a jechaadha akka federaalaa sanitti yookiin isteeta sanitti deebita jecha kanaaf federaalizmaan hin hojjetu ummata walaba ta'etu walitti dhufee federaalizmii sanillee ijaarata oromoon dura hiree ofii murteeffatuu qaba hiree ofii murteeffatee abbaa barbaade waliin yoo barbaade sidaamaa waliin gaafa walaba ba'ee biyya ofii ijaarate sidaamaa waliin federaala ta'uu danda'a jechuu danda'a waan biraa arrangementii biraa ka laallatuu hin danda'a haga walaba ba'ee ummanni sun ofii murteeffatutti wanni tokko godhamuu hin jiru haga ammaatitti ummanni oromoo waggaa 150 ofii murteeffatee hin beeku dura uf bilisoomsee cunqursaa kana jalaa ba'ee humna godhatee akka ummataatitti mirgi kun mirga hiree murteeffannaa mirga waloo waan ta'eef mirga ummataati mirga nama tokkooti miti eega argiteetiin biyya ofii harka ofitti galfate abbaa barbaade waliin walitti dhufeenna akkamii akka ijaaratu gaafas murteeffama kanaaf amma duratti odoo biyyaayyuu harkaa hin qabne odoo walabaayyuu hin baane federaalizmiin bullaa kana taana ebal waliin jiraannaa ebal waliin hin jiraannu kun waan ta'aati miti impaayirri sun haga diigamutti federaalizmii wanni jedhamullee takkaayyuu waan yaadamuumi kanuma jechuu barbaade galatuun. Ulfaadha gaafii kiyya maayisaatiin irra ga'ee jira haala namni keessa jirutu waan keessa jiran san nama irraanfachiisaa baga itti geettan irreessallee isiniin jechuu sanumatu na irraanfachiise kaleefsa fi har'atu wal nutti fakkaatu dide gaafin tiyyaa haala yeroo keessawoo haala har'a mul'ataa jiruun wal qabatti ummanni oromoodhaa yeroo mootummaan TPLF biyya san bulchaa jirtu waanuma dhiheenna kanaatirraa isinii kaasaa mootummaan sun eenyummaa saba kanaa balleessuu irratti hin xiyyeeffanne dinagdee fi namoota jajjabaa siyaasadhaan isaanirratti dhiibbaa godhuu danda'an qofa irratti xiyyeeffatan. Kan ammaa kun ammootu dinagdee qofaa miti waa cufa keessawoo haga eenyummaan namaallee badee sabni sunillee baduutitti irratti xiyyeeffatee jira kun isa caalaa ulfaatadha. Amma waggaa kana yoo fudhannee waggaa har'aa jechuudha ummata Oromoo miliyoona 3 haga miliyoona 5 tahantu hora Finfinnee irratti argamee irreessa san irratti argamee haga Finfinneen bal'oon sun ummata baachuu dadhabdu takka gayanii Oromiyaa keessa qaxxaamuranii warri Keeniyaadha Booran Keeniyaa keessaa jechuudha dhufaniit irreeffatan Oromiyaan ammootu kallattii afran irraa dhufteet irreeffatte barana ammootu Oromiyaan kallattii afur irraa dhufuudha miti biyya alaati irraa dhufuudha miti qeerroon Finfinnee keessa jiru dhufeet irreeffatuu dadhabee magaalaa san keessatti poolisaan ittifamee tumamee kuun hidhatti guuramee warri alaa dhufu akka karra shananiinuu Finfinnee hin seenne warri achi keessa jiru akka manaa gabbee hin irreeffanne taasisanii baajiidhaan akka hojjetaa biiroo isaaniititti baajii kennanii fi kaadiree isaanii warra leenjisan qofa kaameratti mul'isuudhaaf dhaqanii irreeffachisiisan. Ummanni Oromoo haala kanarra gahe haala akkuma isin biratti ibsitanitti Finfinneen itti alagoomuu kanarra gayan. Akka nama hajjii dhaquutitti waggaatti yeroo takka dhufanii sanuuyyuu dhufuu sanuu dadhaban akka obbo Lammiin duratti kaasanitti jechuudha. Ummata Oromoo sadarkaa kanarra gahe isaaf ammootu biyya saniif maaltu furmaata waaraa fidaa ummanni Oromoo mootu sadarkaa akkatti gabbuu kana gahe kanarratti nama har'allee mootummaa kana wajjiin akka waan gaarii tokkotti harka dhaantu jira. Ummanni Oromoo maal godhee bakka har'a itti kufe kana ka'u qabamee gaggabaabsatti naa ibsa isiniifin kenna obbo Lammi. Galatoomi gaariidha. Baga irreessa waggaa kanatti siis ga'e. Oromoo hundaa Oromoo mara baga irreessa barana akkuma 2020 geettan jechuun barbaada. Rakkoon Oromoo kama irra dubbataa turre kana jechuudha. Oromoon amma fakkeenyaaf Finfinnee waggaatti yeruma tokko dhaqeeti gala. Dhaqee itti irreeffatee gala. Even though biyyatti sun biyya isaatu otuma taatu dhaqeetuma irreeffatee galuu sanayyuu dhorgamee jechuudha. Kun maal argisi? Wama nuti jechaa jirru kana argumentii keenya kana sirriitti calaqqisaa jechuudha. Biyyatti sun takkuma mootummaa sirnaan ijaarame mootummaa jechuun baadee wayi uummanni amma fakkeenyaaf namni jecha keessatti mootummaa jedha. Empire sun takka mootummaa qabaattee hin beekne. Maafiyaa gaangistari warra kanatu walitti dhufee humna waraanatiin deeggaramee uummata irratti of fe'a. Mootummaa jechuun biyya guddatte keessatti uummata jechuudha. Nama uummanni filatee
nagaggeessi jedheeti of dura kaayetu mootummata abbaan barbaanne ummanni sun gadi buusa ka barbaadu ammoo ola baasa yeruma yeroon jechuudha yoo nama sirriitti ummataan dalanne taate gadi buusa impaayerri sun aga ijaaramte eegale agardhaatti mootummaa qabaattee hin beeku ardas ka bulchaa jiru maafiyaa nafxanyoota afaan oromoo dubbatanii fi warra afaan oromoo dubbanne ha oromoo jibban warra akkuma duratti jenne sana aadaa oromoo afaan oromoo eenyummaa oromoo naashinaalizim yookaan oromummaa balleessanii oromiyuma tana diiganii impaayericha kana babal'ifatanii ammas deebanii isaan dura ummanni nafxanyaa kun oromii akkamitti ilaalamee haa jennu isaan oromii akka itti ilaalan akka dhaalti amma fakkeenyaaf oromoon tokko lafa yoo qabaate abbaan yoo irra du'e ilmatu dhaala oromiyaan akka itti ilaalamaa jirtu akka dhaalti minilik yookaan ammoo warri isaan dura ture warri duraan oromiyaa kana dhiitaa ture warri duraan oromoo fixaa ture warri duraan oromiyaa kana koloneeffataa turetti isaanitti dabarseetti amma dhaloonni haaran nafxanyoonni kun akkasitti ilaaluu jechuudha. Kara biraatiin yoo ilaalle ammoo warri westii kuni impaayera kana walitti suphaniiti qabanii fedhii ofii achi keessatti gaggeeffatu. Fakkeenyaaf karaa diinagdeetiin, karaa siyaasatiin, karaa gartee nagaa yookaan ammoo waa'ee shoror keessummaa maalii kana gartee karaa sanaan to'achuu fi akka impaayerri sun walitti suphamee deemuu barbaadu. Kana keessatti wayyaaneen gaafa OPDO ijaartu akkamitti ijaara? Sabboonota Oromooti miti kan ijaara. Nafxanyoota Oromoo keessatti dhalatanii guddatan ka afaan Oromoo beekan ijaara. Maaliif ijaara? Forward looking fageessanii ilaalaniiti boris yoo nuti hin jiraanne yoo nutis dhabamne jaratti kanatu itti fufsiisa impaayera kana. Amma dubbiin ijoo maali? Impaayera kana itti fufsiisuudha dubbiin. Karuma danda'ameenu impaayerri akka itti fufu barbaadu jechuudha. Impaayera kanaaf kan sodaachisaa jedhanii ilaalan kan yaadan ammoo eenyu? Oromoo. Sabboonummaan Oromoo guddachuun Oromoon of beekuun Oromoon biyya isaa beeka biyyatti kiyya ani biyya kiyyarratti abbataa jechuun impaayera sanaaf sodaachisaadha jechuudha. As yoo deebiftee garagalchitee ilaalte ammoo impaayerri kun haala jiru kanaan Oromoo ajjeesaa lafa Oromoo dhuunfataa itti fufuunis Oromoofis sodaachisaadha. Yookaan jiraachuu Oromummaa jiraachuu biyya Oromiyaa jedhamtu sanaafiyyuu sodaachisaadha jechuudha. Wanti nuti impaayerri Itoophiyaa diigamuu qabaa Oromiyaa fi Itoophiyaa yookaan Oromiyaa fi nafxanyaa wajjin jiraachuu hin danda'an jennuuf haan abidda fi cidii waliif hin jiraatan jechuun hin danda'amu abadan. Kanaafuu wanti naannawa sanatti naga buusu wanti naannawa sanatti dhukkubaa beela fi gartee gadadoo dhabamsiisu walabummaa Oromiyaa qofaa jenneeti amanna. Maaliifi isaan nu ajjeesan malee isaan nu dhabamsiisan malee jiraachuu hin dandeenyu jedhanii murteeffatanii jiru. Nutis ammoo jiraachuuf impaayerri sun diigamuu qaba, caccabuu qaba, burkutaa'uu qaba, baduu qabaa jenna. Maaliif nuti jiraachuu waan barbaannuuf jedhu? Maaliif nuti akka namaatti addunyaa kana gubbaatti nama taane saba jiru hundaan biyya jiru hundaan wal qixxaanne akka biyyaatti jiraachuu waan barbaannuuf dhabamuu waan hin barbaanneef nuti dhabamurra impaayerichi dhabamuu qabaa jenna. Achiin booda Oromoon yoo barbaade sabalammii wajjin bifa gartee European Union kanatti akka European Union gamtaa uummatanii jiraatan kanatti Walaayitaa wajjin, Sidaama wajjin, Somaalee wajjin, abba fedhe wajjin gamtaa uummatee jiraachuu ni danda'a. Biyya isa dhuunfatee jechuudha. Sana jechuun Amaarri yookaan Tigree yookaan Adiin dhufee Oromiyaa keessa hin jiraatu jechuun miti. Seera Oromiyaa kabajee, aadaa Oromoo kabajee, afaan Oromoo kabajee akka Oromoon itti bulli jedheen itti ni bulaa jechuudha Oromiyaa keessa ban barbaada. Garuu Oromiyaa dhufeeti sirratti abba ta'ee biyya kee irratti abba ta'ee si ajjeese jira akka jedhu kun hin ta'u jennee gamtaan falmachuu qabna. Ka biyya jiru ijaaramu. Akkasitti diina ofirra haafne biyya keenya irratti abba ta'uu qabnaa jennee nuti waltajjii kana ijaarreef karaa siin jedha galatooma. Galatooma obbo Lammi Dr. Bayaan sa'aatiin kennallee deemaa jira mee gabaabsaati baay'ee gabaabsaati yaada obbo Lammiitti waan dabaltan yoo jiraate yookaan immoo gara yaada xumuraatti jira. Galatooma gaafin ati na gaafatte dararaan Oromoo irra ga'u hagam hamtuu akka taate ta'umaa akka taate atuu gaafii keessatti kaafte. Kun ka argisiisu cunqursaan hammaatti cunqursaan daangaa dabarte kun ka argisiisu ummanni Oromoo impaayera san keessatti jiraachuu akka hin dandeenye impaayera saniin araaramuu akka hin dandeenye ummata dhiisiti bar namni lamaayyuu leellisaa yoo argitee walitti hammaatee wal dadhabeetiin jedhe waliin jiraachuu yoo dadhabe addaan deema falli addaan deemudha argiteeti yoo hammaatte cunqursaan yoo hammaatte jaarsaaf jaartinu
yoo hammaattetiin jette kana achi araaramni hin jiru wanni as taa'uuf hin jiru wanni wajjin ta'uuf hin jiru jette. Amma wanni ati ammareef na gaafatte Oromoon biyya ofii keessatti aadaa ofii akka hin kabajne dhooggamuun salphatuun ka argisiisu cunqursaan daangaa dabarteerti. Oromoon amma achi akka isaa waliin jiraachuun dandeenye argisiisa. Kun ka argisiisu walabummaa malee falli akka hin jirre argisiisa. Kana gabaabamatti tamma umarratti obbo Lammiin jedhe sanitti uummanni nu keessa jiru. Hiree ofii murteeffannaa Oromoo kana isaan hiree san hin qabani beekta Oromiyaa keessatti hiree kana hin qaban. Hiree kana ka qabu uummata Oromooti. Isaan akkuma amma Lammiin jedhe seera Oromoo saniin bulu seera Oromoo san fudhatanii akka Oromoon bulutti mirgi isaanii eegamee fi jiraachuu hin danda'an. Garuu akkuma amma Lammiin jedhe sirratti natu si bulchaa natu si ergataa natu qabeenya keessisaaman wanni akkasiin ta'u gabaabumatti ka argitee cunqursaan hammaachuun walabummaa malee falli hin jiru jecha argisiisaa galatoon. Isilachuu ulfaadhaa amma sagantaa gaafii harkarraa qabu xumuradhee jira akka dhaammannootitti daqiiqaa takka kan hin caalle isinii kenna sa'aatiin qilleensaa kennaa waan dheerateef jecha akka dhaammannootitti yaada kaasnee fi yaada hin kaasin wanni dhaammattan uummata Oromootiif yoo jiraate obbo Lammii daqiiqaa tokko isinii kennu. Ayya gabaabsatuma jedha Oromoon ka yaaduu qabu ka gochuu qabu tokkoffaa ijaaramuudha. Lammaffaan maaltu nu baasa jennee waloo walitti dhufnee wal mari'achuu fi wal gaafachuu fi tarsiimoo yookaan sagantaa baafannee walirratti bobba'uu don ta'in diina irratti bobba'uuf akka nuu ta'u hojjechuu qabnaa jechuudha. Addunyaa kanarratti firri Oromoo yoo jiraate Oromoo qofa. Oromoon fira biraan qabu. Yes addunyaa kana keessatti biyya alaa kana keessatti baanee hiriira baanee addunyaan akka rakkina keenya beektu himachaa jirra. Sirri garuu sun furmaata ta'uu hin danda'u jenna nuti. Furmaanni akka keenya keessa jiraa jenna. Biyya keenya ka barbaadatu, biyya keenyaaf ka falmatu, biyya keenyaaf ka lolu nu qofaa jenna. Rakkina keenya sirriitti ka hubatu nu qofaa jenna. Rakkina keenya suniif ammoo furmaata ka fidullee numa jenna. Kanaafuu gareen deemuun nam tokko waa'ee dhuunfaa jala deemuun waa'ee dhuunfaa nama jala deemuun dhaabbachuu qaba. Keessattuu daaspiraa kana keessatti dhaabbachuu qaba. Waa'ee biyyoolessaa, waa'ee waloo, naashinaalizimii, gartee tokkummaa, unity sanarratti xiyyeeffannee walitti dhufnee diina irratti fuulleffannee biyya keenya fi eenyummaa keenya hunda kabachiifne Oromiyaa walaboomsuu qabnaa jedha galatoom. Galatoom obbo Lammii Dr. Bayaan isinillee. Galatoom ani wanni jedhu argitee ka akkuma absooftuun takka Liimaa Galmoo jette Oromummaan kufnee Oromummaan kana jette sani marri keenya warra walabummaa jedhus ta'e warra argitee federaalizimii jedhullee ta'e yoo kufne waliin yoo Oromoon salphate numara keenyatu salphate Oromoo salphate jedhan malee warra federaalistiitu salphate warra walabummaatu salphatee miti. Kanaaf akka Oromootitti haa kaanu akka Oromootitti wal bira haa dhaabannu akka nama biyya tokko qabutti biyya takkaaf haa yaannu waan Itoophiyaa jedhu kana haa dhiifnu Oromiyaaf haa yaannu Oromiyaa san immoo dhugoomsuuf ijaaramuu qabna baa'uu qabna nama humnaan nutti deemu qullaa doon ta'in akkuma inni dhufeen ofirraa keessummeessuu qabna gara sanitti illee yaaduu qabna kana callatu nu baasaa wal bira dhaabatu humni kenna baay'ina kenna tokkummaa kenna manni Oromoo kana beeketi wal bira haa dhaabatu waan biyyaa haa yaaduu jedhaa galatoom. Galatooma isin lamaanuu gaa maarree qophii keenyaarraaf qopheeffanne xumurre isinillee keessummoonni keenyaa obbo Lammii fi Dr. Bayaan hojii keessanirraa dhaabbattanii sa'aatii keessanirraa gaa sa'aatii xiqqoo qabdanirraa nuu qooddanii turtii kana fakkaatuun wajjin dabarsuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyatiin hedduu isin galateeffadhaa ulfaadhaa. Atillee galatoom. Maarree kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya gaa keessummoota keenya gara waltajjii marii keenyatti dhiyeessinee wajjin mari'annee yaada bal'aa akka nurraa hubattan abdii qabnaa isinillee dhaggeeffattoonni keenya nu wajjin turtanii hanga xumuraa nu faana ta'uu keessaniif hedduudha isin galateeffanna an isin faana kan ture keessummeessuudhaan leellisaa Oromiyaatii ogeessi teeknikaa Dr. Abdusamad Anaduuban jedhanii gaa haga sagantaa biraatiin walitti deebinutti yeroo gaarii qabaadha gadaa walabummaan. Anis biyan kaba biya chaltu biya to Oromiyaa kan uman badatu handura abola biya goto
Oromiyaa, kan ittiin beekamtu mallattoo. Oromiyaa, 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 Oromiyaa.